Abshirish. Tunjalu. Yan mo ko di wajir. Ngati de. Tamo erga mukarra ko pe finjan tunat abachu di de angalaye. Durati tu bonji torbana kaisa ture. Awali bagi di. Mukarra ko pe abgatorra. Adda wagasa di wai. Kanchalu. Ay wato ko aali singkap abba singkap. Ada singkap. Obbalesa singkap. Gurbata kana mora buhaye. Waya to ko fanne wajine bula riya rayi kan itu wajine bula ya che. Na jinta be. Ansira buhi tarage. Isan jira che. Bata sabasa. Namasati. Kalabana wajin. Mana kira ke tata hai. Achhi rabbe ara maze gatari tul gale. Gatari ti gale mana chacha vaga ta cheeze karna. Mana gatari ke sam mazmo. Achhu Muhammadin cheeze gottu. Ninga ango cheeze angul genchi sa gale. Achhi ganna fude. Ye rabbe suriye de sa najra cheeza. Kangwa to kungam na ari wa to ko bittingam. Majade insan ada agak buru rasa jenis na bula yor gate na pide na chisa ilmosa namasadi kala ba rasa di wajje hadda gala di natte chabe jira ana mo Dura kamitti jiraata. dur geze bayam sangan arasi kote ya ko to na ma ko de tani Aci tu bayar aku guru aku wajib deh. Ada mana aku berarti mama kerja tu. Ilmu tu kita tinggal bah. Gar bayar cina tumbuh. Gal bidena kan kengkau bidena orang pada tu. Ilmu tiang aku mam anjur ada so anjur ada aku disera mana tiga nade. Muya kau pasti terguna tapi. Sabab mali tinggal garbati. Sabi nu kusade chabe mukarra chabe yeden na wajini rakatini ilmu ngoti minam di na wajini chabini anu arkana maga sanjira arkaya ga sanjira matama kan ko riya kan ko na wai lalu jade tane akka bahut rabbi rasuli jade bahut si jade chini gadi se tunjalu ilmu ngoti wajir gadi se Sababa si dhukkubee fi siidhaan. Sababii na dhukkubee sababii waa tokko dhabee na dhukkubee darajaa kana gahee egaa. Dhibeen kee maali? Naa wajjin rakkatin jedheen. Dhibeen kee maali inni? Adda erga mukarraa qofee fincaantu na dhaabachuu didee dhangala'e. Duratti tuubboon ji'a torbana keessa ture. Marumaa na ciree bitee. Maal siin jedhan hospitaalli maal siin jedhe? Hospitaalli gahee qabaate raajii ka'e kottuu jennaan raajii waanaan ka'uun dhabe booddee kan ammoo mallammeessaan deebi'e isa duratti gahee keenyaa miti gahee dudda suphinuu miti jennaan achiin ammoo tunqursan barsaatti na ajajanii jennaan waanaan isaan naquun dhabe achi ol deebi'e harka Oromootiin dhibduu harka Oromootiin hiriyyaan kan ka'uun natti barbaade. Ammoo jedhe jennaan isaan bicuusii ol ka'ee taa'e jedhe isaan ol ka'uu dadhabee jedhe. Miila kana fayyina tumate geessana tumata jire nyaadde na guura namattiin ol deebi'u. Umuriin kee meeqa ammaati? Umuriin kan koo soddoma. Waggaa soddoma? Bakka viidiyoo kee kana hawaasa biraan sii geenya namni akkasii gargaaru taasifna. Abshir kun qarshii 1,000 harkatti qabadhu ishee. Qabadhu kana waan barbaadde ittiin bitadhu ishee. Abshir ishee. Kabajamtootaaf jaallattoota obboloota keenya obboleessi keenya kun
dargaggeessa waggaa 30 yeroo maatii jiraachisuu qabutti sababa dhukkubsateef ati mana isaa irraa adda baatee ilmoo tokkittii isaa qabu fudhatte inni immoo waggaa 3f cabee lafatti hafee jira. haa yaalchisnu waamicha jiru isin dabarsuu fi kan abdii geetachooti galatooma ulfaadha.